Hawaasni Musliimaa dagannaa tokko malee bakka hundattuu duudhaa jalalaa fi tokkummaa amantichaa cimsuu qabu jedhan Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Hajii Ibraahim Tufaa. Kitaabni mata duree Abbaa Hawaasaa jedhuun barreeffamee galma giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Kitaabni mata duree Abbaa Hawaasaa jedhuun seenaa Sheek Amiin Ibroo irratti xiyyeeffachuun Ustaaz Ammaar Amiiniin qopheeffame galma giddugala aadaa Oromoo keessatti eebbifame. Kitaabichi qopheeffamuu isaatti hedduu akka gammadan kan ibsan Pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Hajii Ibraahim hawaasni Musliimaa duudhaalee jaalalaa fi tokkummaa amantichaa cimsachuun ittiin jiraachuu dagachuu akka hin qabne hubachiisani. ይህ የተባረከ ልጅ የአባቱን ብቻ ሳይሆን የዲናችን Namni eebbifamaan kun seenaa abbaasaa qofa otoo hin ta'in duudhaalee waliin jireenya nageenya jaalalaa fi tokkummaa amantaan Islaamaa qabu barreesse. Kanaaf galataa fi kabajaa guddaan isaaf qaba. Abbaansaas waggooti 40f dhugaa amantichaa qabachuun hanga biyyoota alaatti sheeka barsiisaa turedha. Muuxannoo isaa fudhachuun tokkummaa fi jaalala uummata keenyaa cimsuuf duudhaa amantichaa dagachuu hin qabnu. Yeroo kamiyyuu caalaa nageenya biyyaaf tokkummaa fi misoomaaf cimunaan hojjechuun kan itti barbaachisu amma ta'uu kan eeran immoo Pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheek Jamaal Muusaati. Dhimma nageenyaa, dhimma hawaasummaa, dhimma tokkummaa, dhimma guddina biyyaa irratti wanni takka wanni nu daangeessu waan hin jirreef harka wal qabannee barnoota irratti, diinagdee irratti fuula dura deemuu nu barbaachisa waan ta'eef dhaamsi nuti isiniif qabnu kana. Seenaa hojii abbaa isaanii irratti xiyyeeffachuun kitaabicha kan qopheessan Ustaaz Ammaar Sheek Amiin xiyyeeffannoo kitaabichaa ibsaniiru. Maaliif barbaachise kitaaba katabuun? Qofa seenaan ulamaa'ii teenya akka haftu barbaachisa. Sheekan keenya immoo seenaa irraa barraa'u hedduu tokko akka qaban hubadhe jechuudha. Osoon seenaa sheekaa barreessu akka seenaa hedduu qabaniin hubadhe. Biyya biroo mashaayikhni damoozni isaanii kafalamee wizaaratul awqaaf jaanii biiroo mashaayikhaa fi imaammanii fi du'aataaf damooza baatitti ramadduu jira jechuudha. Kanaaf sheekni kun damooztanyaadha jechuudha. Masjida salaachisuu irratti damooza fudhata. Darsii barsiisuu irratti damooza fudhata. Yuunivarsiitii barsiisuu irratti damooza fudhata jechuudha. Sheekan keenya ammoo damoozni isaanii sawaaba rabbii qofa tahee kumaatamaan ilmii baratan qabna biyya teenya tana keessatti. Kitaabni afaan Oromootiin fuula 200 oliin qopheeffamuun maxxanfame kun waltajjii eebbasaa irratti qofa birrii miliyoona 3 olitti akka gurgurame ibsameera.